مبارك مالي لا وين اللاجنبو أنا صوم بجني نكجد قاروس بيتشمو إرجعنا تجيب نكجد أكني سيربا كتا جماع إنكمني دوباره وين نقول عندي مسنجرا عن كانت تمبرلي يو وين نقول ما تبي يا مبتشيسته شتي مبالي بكا مني جماع كوي تايرو مني جماع بكا نتي بكا بكا نتي كباجر به جدمناني لكي كفو nama dhuunfaas ta'ee akka hawaasaatti wanti nu barbaachise dhiifama. An bakkin dhaqe suni bakkan kabajaan itti waamedha. Waa'ee sirbi jimmaa keessa jiraachuuf dhiisu wannan beeku hin jiru jedheen fixe. Irra deebitee qaali bakka dhaqetti mubaarik dhiifama gaafateera. Mubaarik dhiifama gaafateera. Mubaarik nannoo sheemiin sin hin qabu. Jara keenya mubaarikiin dubbichuma keessaa baasaa. Dhaamsa. Mubaarikiin dubbichuma keessaa galchina. Abbaa bulloo koo. Akmal. Asaan bootee Akmal. Akmal asaan bootee. Wallahi bootee mubaarik biyya. Mubaarik biyya ormaati gale. Aari kaalii irraa qabda. Akmal lakkee faduu. Wallahi tokkummaa tuma raggatu handee maadaan. Hojii kee argee jira duuba. Tokkummaan lakkee faduu. Wallahi billahi tokkummaan akkuma tokkummaa miidiyaa tokkummaa miidiyaa. Sirriirra jira tokkummaan. Tokkummaa wanti ta'e argata gaafachuu qabu sana laa kaalii waa tokko sitti mali. Gaafachi waan abdiin dhiifama gaafachuu qabaa jettan sana walii galchaatti maatii yoo dandeessan gaafachiisaa waan dandeenye waa wal gootan sun tube. Goonee bar ammas goonee bar abbaan godhu godhaa Salam alaikum. Tokkoffaa irratti abdiin yoo nuti biyyates nu waajjicatu. Ani kan itti jiraatu hin beektu. Ani durba irraa fagaannee calluma jedheen jireenya koo geemii kootii fi waan natti fakkaate qofan godhaa ture. Takkaan eegatanii hin beektanu suuraa kiyya gaddeeftanii hin beektanu. Amma immoo erga tokkummaa wayya waliin deemuu wayya jennaan sinitti jabaatee akka waan an wannan baqataa jiru kana wanni sin godhaartanus kana booddee nagaatti an bakka dhufetti deebi'eera. Maqaa koo si waamina calluma ilaati jireenya keessa ergasii jiraadha. Bakka ergasii jiraan kana booddee jechuudha. Oromummaa keessa Oromummaa jimma maqaan keessa abbaan keenya raafamu. Dhaqaala keessan naannabee toppeen keenya mallee adeemuun koo. Gaafachiisuu barbaadan itti maa kabdiitti yaa biyyaa maaltatan deemeen gabaasaa kan inni waan waraabaa jiru. Abdii Geetaachoo kan nuti arba Mubaarak dallantus miira keessa galtus Kaalidha sumaan seef godhadhu Mubaarak si amallatti Abdii Geetaachoo. Callumee din jedhe bar callumee amma walitti gadi baaroo Omara kutteenuu na widaate. Ansi gaafachuufanii inni keessa dhufee qabaatu. Abdii Geetaachoo nuti si jaallanna si kabanya bakka sanyiin bilillee ilmoo abbaa Jifaar itti hatamte dhattee achitti argamuu keetii fi nuti akka ijoollee Jimmaatti akka ijoollee Sharangibeetti mufanneerraa jenneen naannaawwiin illee achitti argamuu keetii dhugaadha. Wanni kuni dogongoraa. Anis immoo achi beekeetan waan kana dhagahee dhiifama hawaasa keenyaa jedhe. Mubaarakis isuma wajjiniin wal fudhatanii sitti dhufee mana na waame ani si waamne jedhanii walumaan laalanii dhiifama gaafatan jechuudha. Ati yoo barbaadde gaafadhu yoo barbaaddes dhiisi. Garuu nuti immoo komisirraa qabna. Abbaa fedhe caala si jaallanna abbaa fedhe caala si qabanya. Waan si jaallannuuf kana siin jenne. Ni immoo anjimmaa miti hawaasan laallatu waa'een koo achi dhaqee isin natti himtanuu yoo jette immoo inni kuni dhimma mataa keetiiti. Nuti akka ijoollee Sharangibeetti si gaafanneerra. Okay, fitte. Okay. Kenna atau hunduma keessan gaaffii yoo gaafattan hunduma al tokkichaan siin deebisa. Warras jiratu hundi keessan gaafadha. Namni gaaffii abdiidhaa qabdan. Dafa taaptaa godhame. Angaaffii nan qabu sirbicha keessa maqaan Jimmaa jira. Maqaa barbaaddu ta'e sirbicha sirbameera Jimmaadha. Kanuma qofa qofa. Nuragaamoo nan fide. Eshi kenna atoo. Anis gaaffiin qabu dubbaddu. Salaamu alaikum walshee. Daddafaa gabaabsaa alaikum salaam. Akka kootti onni jechuu barbaadu Abdii Geetaachoo abbabees ta'e Mubaarakiinis ta'e naawwii jaba. Akka kootti barbaadu Abdii Geetaachoo abbabees ta'e Mubaarakiinis ta'e. Orisha miitu nurraa godhu Abdii Geetaachoo fi Mubaarakitti duulta digga namaa galgala waan isaan barra. Itti hubatti Abdii Geetaachoo fi Mubaarak. Nuti godhee shaban koonnekshin shabaa irra dhabaadha. Warroonni kuni affeerraa godhamee fi akka nam tokkotti keessummaadha. Sirbisuun yookaan immoo albamaa Andu'aalam baase kun itti argamee dhaggeeffadhuu ka'e kottannaan dhaggeeffatanii nanne akka nam tokkotti immoo tokkummaa yoo waa tokko hojjetee na affeere achirratti argamee erga affeerame waamamuun kabajaa afuutu salphina Oromoo yoommaa erga kabajaa waamamanii achirratti argamaniiru. Namni kun artistiidha. Akka Oromootti komadhaa malee akka gandaatti sin galchina. Akka Oromootti Andu'aalamiin hin komanna yoo nu ta'uu dide sirbisaa. Abdii Geetaachootiin immoo itti argamee affeeramee dhaggeeffatee ka'e nanne mucaan kun.
wanti inni hawaasa keenyatti balleesse maa inni wanti inni dhiifama gaafatu. Gaafii kan na hiteen maal balleesse bar maqaan Jimmaa keessa jira bar Jimma so'aama. Inna fitu yoo fitte abdiin itti fufi namni gaafii irraa qabdan hoo jiraattan gaafata. Kanan jechuu barbaade isa lammataa immoo dhuguma isinoo quuqamaa artistii Oromoo qabdanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeshaa naannoo kennaa yeroo tokko. Waa'ee Oromoo raa dubbataan jennaan waa'ee ganda keenya dubbataan akka Oromootti wanti nu galchu hin jiru. Akka Oromootti yoo dubbate Oromoo kutaa bara tokko dubbata. Amma kan nu dubbataan waa'ee gandaati. Sigalee fakkaatummaa fi hirkattummaa kana salaa bunurraa yaadu. Gooftaanee deemna nuti. Abdiyye no. Jechoota safuu cabsan amaanaadha mana kootti hin fayyadamin illee sin kabajaa si jaalladha. Tartiiba nu godhachiisi dubbadhee fite gaanfete namni biraatti ta'u. Sigalee isa dhuguma artistii kanaaf quuqama qabna dhuguma artii Oromoo ganda keenya keessaa ba'aniif yookaan immoo akka maqaan keenya faarfamu kabaja qabna. Artistiin inni ganda fuuldura keenyatti dhukkubsatee du'ee gargaarsa takka utuu gaafa gargaarsaatti akkanatti yaadanii nama kuma 900 sarara taa'u utuu gaafa hoji amaanaa ilmoo kootii jedhee nurraa wareegamee namni adda garagalee yaada taa'u jiru. Warroota akkanaa gameeyyoota akkana fuuldura keenyatti dhabne wanniifna gaafa dubbii gaafa nama qeequu gaafa nama cabsuu gaafa boquu namaa cabsuu maaliif hirmaattu ijoolleen keenya ijoolleen Jimmaa gaafiidha. Endo alamiin dhuguma nutti balleessite karaa seera qabeessaa fi karaa naamusa isaa eegee utuu waada isaa narrabsiisu otoo maatii isaa tokko hin tuqqeessin utuu gandanni itti dhalate hin tuqin waamnee dhiifama gaafachiisu hundee maaliif kana goote karaa fuulduraatti immoo kaayyoon kee maannee ennee akkuma karaa abdiin sikataami abdiin nu gaafachuu danda'a abdiin dirqama gaafachuu hin qabu dhaqii nu gaafadhu endo alamiin kana nu godhi kun hin danda'amu tasuma affeeramee deemee kabaja keessummaa kabajaati. Kanafi mee dhuguma isinuu dhuguma jaalala hawaasa kana qabdanii dhuguma aartii akka Jimma bahee mul'atu qabdanii mee ilmoon Kadir artist Kadir Ahmad Dengede lubbuudhaan nu biraa wareegamee eessa jira gaafa inni 500 600 mee tokko utuu 100 buufnee yaalchifneerra rabbiin rahmataa godhu reessa meerree gargaarsa ilmoo isaa amaanaa ilmoo kootii jedhaa amaanaa nu raggatee deeme mee isa irratti hin dubbattan utuu waa'ee sanaa ka'e amma nama 100 tti gala mee maa bu'uura Ati abdiyye taachuu deeggartaa galatuma sumaanu. Tokkummaa. Namni biraa yaada kennaa. Gaaffii ijoolleen keenya gaafataa jiranu. Gaaffii sirriidha. Gaaffii jedhe gaafatanii. Na gaafadhaa jedhaa jira waan ta'eef. Abdiyye taachoo jechuun anaa biraazaridha garuu koomina irraa qaba. Walaa mubaarik walaa taa'iroo. Tokkoffaa namitti nam du'aa lamoo sakaa jedhamtu kuni namitti seenaa keenya hatteedha. Intala keenya fuutee ganda biraa geessite. Wanni tokko sitti abdiyye waa walii gal. Arrabsaan jiru dhaggeeffadhu dhiifama godhe. Arrabsaan jiru. Rakkoon qaba. Maqaa baasaan naan galle. Dhaga'iika waa walii galaniifati. Jalqaba irratti yaada feete ibsachuu diimokiraasii qabda. Nama kamiyyuu mana kee dhufee dogoggoree nama narrabsu sillee narrabsu. Akkuma kanattis akkuma si kabaju isaatti wal kabajna yoo baal garaa keete illee mana kootti narrabsin. Maaliif namoonni hedduun na jala waan jiranii fi Oromiyaa kutaa hundaa walii tokkomee waan hin jiraadhuu fi aamilee koollee darajaa koollee amma tokko nama keessaa ol galchuu waan danda'uu fi adaraa jechuudha saffuu cabsee suuraa fagaara. Toori rakkoon qabu waan dubbachuu barbaanne mana keenyatti mana barannee dubbachuu dandeenya rakkoon qabu amma walumaa galatti gaaffiin ijoolleen gaafatan sirriidha. Tokkoffaa leengaddaa abduu samuutii godhadha. Tokkummaa. Tokko afitatu abdiyyeen fudhatu. Tokkummaa. Abduu samuutii godhadhu gaana fitadha. Irratti qabeeraa dubbata. Dhaggeeffadhu tokkummaa. Maali ani garuu wanti miira keessa na galchee dhiifama naa godhaa warra jala jirtan namni gurguddaan jala jiraachuu dandeessu waan narraa ammallee haasa'uu hin danda'a. Wanti miira keessa na galchee namicha kana lama nutti deebi'e. Maaliif leengadda intala keenya fuudhee bakka biraa geesse tokkodha. Indegana ammas deebi'ee kutaa hunda albama 16 keessaa Jimmaan kaasuu dhiise. Maaliif? Sigara sirbuma leengadda duraan ba'e sana waa'ee bilillee faarsuun irratti ijoolleen keenya gadi baanii tokko qeeqa kaasaa turan kan akkanii maal. Sana laalaa ijoolleen keenya dhaqanii konsertii namicha kana irratti argamuun tuffii uummata keenya qabu. Ijoollee keenya jaallanna hin kabanya garuu uummata keenya olii miti jirres. Hunduu uummataa gadi sigalee nama uummata keenya xiqqeessu nama seenaa keenya dhossu biratti argamuun kun dogongora. Sigalee ammas immoo lamaffaa dabalamanii jechuudha. Sigalee konsertii gaggeeffame isaa irratti maqaan Jimmaa tokko tuun ka'in sirba albama sana hunda keessaa tuun waa'ee keenyan kaasin achitti affeeramanii konsertii sana xumuranii deebi'uuni kun tuffii uummataati. Achitti arganii suuraa garaa garaa kaa'anii suuraa jiraa hunda fudhanii postanii kan ofii postachuun kun tuffii uummataati. Dhugaa jiru walitti himna. Dhugaa rabbi. Kanaafuu jennaan ijoolleen keenya nutti balleessanii isin sun nuufaaritee dhiiftee rakkoon qaba. Sun nuufaaritee ol fuutu nuufaaritee kan nun buuftu. Sigalee ilmaan mootii sila rabbiin faarsee ala ara kiloo kaayawaa. Anteef kanaafuu jennaan kun waan nutti dhaga'amu qabu kan ijoollee keenya bicha nutti dhaga'ame malee kan si kanaatti dhiisaa bo'u dhiihama gaafattee jinnii taatee dantaasiiti. Akkasi. Egaa dubbadhu keessummaan qaba waan ta'eef dhiifama. Hunduma keessan iyyuu nan beeka garuu warra baay'ee xiqqoo
neellaa isa wallahi waan akkanaa asirratti akkanatti dubbachuun naurnu sheemidha wallahi billahi sirbi maaliif nuun sirbamne jedhanii akkanatti haasa'uun sirrii miti. Hin arrabsine namni kun sirbuu dhiise malee. Isaan immoo akka ijoollee Oromootti akka ijoollee Jimmaatti gaaffiin hin gaafatama. Maafii nuti rakkoo wayii nurraa qabdamoo akka uummata Jimmaatti maal nutti mufatteeti kanati sirba Jimmaan hojjenne jedhamee gaaffiin seeraa fi sirnaan hin gaafatama. Isin galee gaafattee rispoond waan inni deebise ilaalameetii qeeqamas arraffamas ilmi namaa tokko. Lammaffaa akka Oromiyaatti kutaa 11tu jira kan kutaa 6 qofa kan inni sirbe. Kuuwwan kutaa 5 hin jiran. 5 sun immoo gadi ba'anii arrabsaa hin jiran. Keenya maaliif akkanatti caa jedhee gadi bahee arrabsaa jira. Tokko kun nu tuffachiisuu danda'a. Abdii Huseen kaaseera. Kadirii akkanitti rakkatee du'e agartaniittu yeroo meeqatti deddeebi'ee ilaaleeran illee rabbiraa mataa godhuufi. Isaaqoon yeroo nuti sirba isaa tokko hojjechiisuudha laayivii kanarratti gadi baanee ijoollee mari'achiisnu viidiyoo hojjechiisuudha arrafamaa turre. Abdii Huseen kun jira. Jimma keessa sirbiin barbaachisu maalitti goona jedhamee. Har'a immoo Jimmaa fi sirbamni jedhamee dubbatamuun kilaash godha. Isinii galee inaaffaa fakkaata. Jibba ganda biraarraa qabnu fakkaata. So xiqqoo eeggadhaa. Ganda guddaa namoota kabajamoo ulamaa gurguddaa keessa jiru sirbimaa fi sirbamni jettaniis hin jedhina. An kanan deeme akka abdiittan deeme. Kana liibirraas deemeera. Gaafa sagantaan isaa dhaabatu kana Caaluu Hundeessaas deemeera. Odaa Waardiis deemeera. Kan numaanis immoo nan deema iftaan. Maaliif yoo waamame jechuudha. Maqaa kootitti barraa'ee VVIPdhaan Abdii Geetaachoo Abbabee kottuu sagantaa keenya irratti si affeerreerraa jennaan nan deeme. Bakka naqetti maayikii fudhatanii Jimmaan uummata miiliyoona 6 waliin arrabsine. Meebii sirbineef ta'uu danda'a. Hin dhaggeeffannes garuu nama yoolaanii meebii taa'ee hin dhaggeeffadha kanaan dhaggeeffadha. So an naqaanesite Kaalido dhiifama gaafachuu qabdaa. Wallahi waan akkanaa dubbachuu miti keewu sirrii miti sirraa. Ambar ilma Oromooti ijoollee Oromooti hiriyoota. Boriftaanis kun namni bira sagantaa qopheeffatee cidha wayii yoo na waame namichi cidha sana si waame maa bira dhaqxaa gaaf tokko arrabanatti baasee jechuun dogoggora guddaa duubummaadhaa bira darbee wallahi. Kelaa abdii koo dhiifama yeroo tokko. Kelaa yeroo tokko dhiifama. Abdi. Okay. Kanaaf dogoggorri yoo jiraate muffiin yoo jiraate akka gandaatti hawaasni ni lafaa ana bakka nan buufanne isiniin bakka hin buufanne hawaasni nagaan jiraata. Namni yuutuubii hin qabne feesbuukii iyyuu ilaale danuutu jira biyya keessa. So akka waan isaaniin bakka buuneetti immoo asirratti dubbachuun sirrii miti. Namni namatti kolfa. Kanaaf Jimma wallahi nuti yeella'u baay'isee. Anna qoqoofu namoonni gurguddaan abdii maaf dhaqe bakka sirbaa namni naan jedhu jiraachuu danda'a. Anaan. Kanaaf xiqqoo otoo of eegganne bareedaadha. Isin jechuu barbaadeetanii yoommoo sirriitti nu quuqe wallahi amma bilbilaaf asirraa bahee bilbilee fi ijoolleen keenya akkasitti sitti mufataniiru. Baay'ee si jaallatu. Yeroo bilillee sanas akkasitti mufatanii ture. Ammoo sirraa dhabanii sirraa eeganii ture. Nus immoo kabajaan nu waamtee innaan dhufne. Kanaaf kana maal goota? Amma dubbachuun barbaadu nama 2,000 irratti. Meebii wannan beeku jira. Warabbal Kaaba wannan beeku jira. Meebii waan ta'e. Amma dubbachuun hin ta'u waa'ee hojiiti waan ta'eef. Garuu isa gaafadhee eeyyama isaa gaafadhee tarii waan tokko isinitti himuu nan danda'a. Kanaaf ariifattanii haadha tokko qabaa abbaan qabu mucaan kuni haati isaa kaleessa bu'aa turte waltajjii irratti ituu cabsuu baanne artiistii Oromoo kana nama gurguddaatu dhufee irratti argamee fi nama Jimmaa keessaallee namoota gurguddaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan argame nu qofa miti. Suuraan du'aa lammi posonne baran kaleessa wajjinuu suuraan kaane bara. Maaliif yeroo isin arganne baay'ee biizii ture waan ta'eef. Suuraa maaliif posotti suuraa posotuun kee tuffii keenya jechuun dogoggora qabdu baay'isee. Kun doqnummaa qabuuf keessaa. So kun dogoggora sirreessaa komiinoo jiraat akka komiitti gaaffii kan nu gaafadhu hin jaallannaanii ilmoo keenya hojii bareedduu hojjeta akka keenyaatti immoo nu hojjechuu qaba jettanii gaafachuun mirga keessanii arrabni hin barbaachisu. Waa'ee dhiifamaa maal immoo irra deebitanii kaasina namni namatti kolfa. Maaliif bakka deemtu bakka kaatu bakka teessu akka nyaattu bakka bishaan dhugdu nama eeyyamsiiftee miti. Sagantaa wayii waamame Oromoo deemuu jedheen gaafadhu ammaan. Maaliif akka dhuunfaatti waamame waan ta'eef maaliif haadha manaa koo liiduu koo gaafadheen deema. Mana itti maddee malee nama sooshaal miidiyaatti bakka kanan deemaa jira jedhee himee hin deemu. Kana baay'een sin jaalladhaa galatoomaa ulfaadhaa nagaan naa tura.
Ama bori shaabo dabdi geetaachoo komachuu ramma komachuu keessi wayyu. Oi tokkuma yeroo tokko dhiifama naa godhe. Waa'ee jecha abdii ammaratti deebii tokko kennaafani. Sirba nuun barbaachisu jedhe. Sirbi nuun barbaachisu yaani akka laa dhaggeeffadhaa ijoollee keenya. Warra sila deemtanii ijoolleen tokko tokko nu gayyaa sirbiin barbaachisu. In barbaachisa. Kutaa biraati booftee baafti tanaa artisiin tokko jimmaa hibboo qabdi. Kutaa hundaa hibboo qabdi. Kutaa shantu afee jimmaan qofa namneettanii ayyee kutaa shan tafe. Keenya isa siin duraan hatte nu aarse malee isa siin nu baasuu dhiifte miti. Kan billee maa ifatte kutaa biraa geessite. Lama nutti deebite malee utuu akka kan kutaa kaanii nu baasuu dhiifte rakkoon qabnu sirbuu dhiifte. Kan bilillee hattee kaatee ammas lamii nutti deebite. Waa lama qabannee haarre malee nutti tokko bichaa miti. Ela dhiifama obboleessa kee. Ela disrespect gooteen dubbatiin dhala nama dubbattu. Nama kabajamaadha. Nama guddatu boojii bareedaa hojjetee immoo qaana'uu dandeenya isiin jedhanii. Wallahi billahi nama qulqulluudha mucaan akkasitti yaaddan miti. Please. Tasgabbaa waan nurraan bareenne godhina hin dabbara abdii akkanitti sin beeku dhiisi tasgabbaai borsha waan jettuu qabaatte jedhi nan baafani. Ama bori firrita. Koi gaafii kootii fi gaafii abdiiti. Nuti godhadhu singal waa'ee keenya gaafatan. Hunduu haasaa Koi boleessa. haasa'u baay'ee haasa'uun faayidaa hin qabu. Ani waan dubbadhaa. Carraa naaf akka kennamu tokkee dubbadhaa. Abdiidhaaf illee deebisa qoy tokkuma. Wallaahi naa somu daa'uun. Abdiidhaaf. Kunoo Abdii Huseenis siin jedheera. Abdii Huseen baay'isoo yeroo haasaa waan yeroo namni waa tokko dubbatu waa biraa fidee keessa maka. Ani isa kan isa jibbe abdii isa keenya kan. Abdiin Doktor Abiyyeen immoo akka nama tokkootti sitti meeradha. Si deebiseera sitti si meera. Nuti kan jedhaa jirru akka ijoollee shanan gibeetti duraan seenaan keenya kun namni kun seenaa keenya hatee jira. Dhageesse moo hin dhageenye? Achitti argamu maasi barbaachise? Kanammoo duraan gaafa seenaan keenya kun hatamee jedhamu gaafa inni ijoolleen gadi baatee qeeqxullee itti dhiyaattee ijoollee kanaan maalirraa qeeqaattanii maal balleessee naan qeeqaattanii waan kana nan gaafadhee Oromoodha irraa baree isinitti deebi'a jettee ijoollee keenya dhowwiteetta hin dhowwine. Kaleessa seenaa keenya akka inni hate osoo beektuu achitti argamuu keetii fi jenne malee Jimmaa maa faarsuu didee miti. Jimma faarsee dhiisee wanni nu qannasu hin jiru, wanni nu dabaluu hin jiru. Garuu nuti akka ijoollee Jimmaatti waan si jaalannu, waan si kabajnuu fi seenaan keenya namni kun hatee jira, hatee jira. Dhibbaan dhibbatti itti amanna. Osoo kun su beektu achitti argamuu keetii fi nuti miira keessa gallee jira. Sanuuyyuu dhaxxanii wanni miira keessa nu galche. Suuraa isin naxxanee ture wanni ijoollee feemesii Jimmaa wanni daarfooraan Jimmaa keessaa qabdu guddisi walitti qabamtee hojii suuraa kaatee jechuudha poostii gootee akka jirtu bicuu wayii ishee isin hin qabu amma deebii kan kee akkasumatti sii deebisaan utuu seenaan keenya hatamee jiru akkamitti achitti argamti meenaa deebisime abdi kanuma bicha deebisime uuma biraa dhiiseeti uuma biraa keessan galii bayyati mittiin kun hin danda'u barra. Kunoo yaada kee kanatti Mubaarak si tuffatee gaafatti dhagaye gaafatti yaada kaaftu Mubaarak si tuffatee milikee siifan dhiisa. Doktor Abiyyee dhaggeeffadhu. Tokkoon jira Mubaarakinii fi Abdii Geetaachoo kana booddee ijoolleen akka barbaade gadi baaftee yaabdee siftee wallaahi tokkoon kee gadi baatee irraa dubbate. Akka barbaade dubbiin hiyyeessa bira jirti hiyyeessa namni dhaggeeffatu haalidiin konti bakka buufatan jiru. Haalidoo kana gaaffii tokkoon gaafadha. Warri waamanii deeman warri gurguddaan deeman diyaaspooraan deddeeman suni amma kee yaaduu hin danda'ani mee deebii kana naa deebisini. Goleessoo waa'ee kana sin galchu akka ijoollee Jimmaatti gaafii gaafataarraa ganda biraa wanni galchuu hin jiru. Seenaa keenya wajjin hatuu dhufteetillee. No. Amma akka gandaatti waan deemtaniif dabara. Dadhabbiin qabdanii akka gandaatti waan deemtaniif dabara. Akka gandaatti deemuu hin qabdu. Alaa amma tokkumma sirbacha saba sana na dhageessan sagalee dhaggeeffachuu barbaade sirbicha sana yeroo tokko nuuf Okay, sirbicha si dhaggeeffachiisa maqaa waameera. Sirbaadhaa Jimmaa keessa hin jiru jettanii mormuun mirga keessa. Kanuma maquma sana waa'ee Jimmaa waamu sana dhaggeeffachiisa. Maaf yoo ta'e waa dhaggeeffachiisa. Tokkummaa. Isin dhaggeeffachiisa ayyee. Tokkummaa waan sitti meeroo tokko.
dabareedhaan nama mariisiiti yaada bilchaataa ijoollee irraa fuudhu. Yaada naamsa Yaadni qabu. bilchaataan kana keessa akka jiraatti bilchaataadha tarii akka nama isa dhaggeeffatutti isa naa qoodamaa jira jedhetti bilchaataa dhiisuu danda'a. Amma yaada kana Bilchaatumti hin jiru wallahi tokkummaa bilchaatumti hin jiru akkati beekaa yerootti dabarsaattu nan beekaan. Wabillahi ilkanii mootii defa ijaasa. Kaalidhi ka komii dhiyeessee maayikaatiin jedhee dhaabbata. Diimokiraasii Manni kun akka nama tuffata. Akkamitti bilchaataan hin jirre? Akkamitti seenaan ganda tokko nama ganda biraa dhaqa? Sirbicha nu bane amma tokkuma mee. Beekumsa malee beekamte argate. Tuffachuu dhiisanii haasa kana yoo tuffattanii kutaa biraatiin taasisaa babboleessu. Wallahi walitti himna. Kutaa biraa warruma hanga seenaa keessaan fuudhamee bira geeffamaa dhufaatti siin taasisaa baama. Akkamitti ganda keessaa fuudhamee ganda biraa geeffama seenaa keessaa. Abdii yana dhagaye. Ankomii keessan akka miidiyaatti isinii dhageessisee Abdii Geetaachoo illee nutti dhufee Mubaarak illee nutti dhufee sirba sana immoo maqaan keessa jiru. Qophatan maqaa barbaadee isinii fideera maqaan Jimmaa keessa jira. Sirba aadaa Jimmaa kan yoo ta'e sirbicha audioodha fiduu hin danda'u. Kaleessa waa'ee bilillee dogoggoruu danda'a. Waa'ee bilillee isinirraa komii hin qabu. Inni kaleessa darbee waa'ee bilillee sirrii ta'uu dhiisuu mala. Waan dogoggoraa hojjechuu mala. Garuu sirba kaleessaa keessatti maqaa Jimmaa hin kaafne yoo jettanii kaasira. Barreeffamaan isinii dubbisuu danda'a. Barreeffamaan jira waan ta'eef walaloota. Barreeffamaan dubbisuu danda'a. Sagalee isin dhaggeeffachisuu danda'a. Maqaan ka'eera. Sirba loltuu jedhu keessatti kaaseera. Bakka loltuu jedhu keessatti. Makuma Jimmaa jedhu qofa nu bane waa biraa tokko lallabin maqaa Jimmaa dhufa maqaa naan waa biraan barbaadu bani dafi bani Keessatti taa godhan ture gallakkise. Okay. Abduuse atillee ishi sirba nu baneettanii waalaikum salaam fu'aa bagana gaandufte sirban banaa dhaggeeffadhu sekeendii bucuu ombisee itti deema hin ariifatin. Tokkummaa hin banin namni intini hin qabne hin jiru. Obboleessu. Namni yuutuubiin laa qabne. ummanni kun hundi dhagahu qaba ummanni kun hundi dhagahu qaba Waa'ee dhaggeeffata. dhagahu qaba hin barbaada baay'ee waan ta'eef waan dhagahamu qaba Dhageenyerra tokkummaa dhageenyerra. Tokkummaa maaliif Ati yeroo keelaatti fattashte dhaggeeffatte inni deemanii fattashanii haa dhaggeeffatanii barbaadanii bakka Akka sabiskiraayibii godhaa. Sabiskiraayibii godhaa dhaggeeffata. Subscribe godhaa dhaggeeffadhaa deemaati. Garuu waan tokkummaa yaada koo tokkummaa ummanni bani jedhaadhaan ummataa wajjin hin jiraanu bani tokkummaa Nutti hin banin noo barbaadne. Callisaa nambada. Fu'ee obsi. Fu'ee biitu godhadha. Daqiiqaa tokko. Namban kaleessa ilaa hangana keessatti dhaggeeffadha. Fu'ee rabbee dhiiti obsi ati maa hayyuu ko obsi rabbee dhiiti nuni jireenii. Waa fu'ee ko. Dhagayi hangana keessatti. Tokkummaa. Namni tokko buusi kiyyaa dabalu dhugaa. Dhaggeeffadhaa namni tokko jalaa bu'aa okay. Namni tokko jalaa bu'aa guutuu waan ta'e waan isitti mu dhaggeeffadhaa. Waan isitti mu dhaggeeffadhaa. sirbicha bani sirbicha dhaggeeffadhe kiyyaa jala nan bu'a sirbicha qofa bani kunoo nan bu'a maal ta'e joo dhaggeeffadhu ishee sirbicha maqaa ilaa dhaggeeffadhu sekendii muraasaaf ammuudha meerre hin jedhin isaa gisee nuufaan ol galchaa namni tokko gannaa bu'aa Yo